meeshaalee yaalaaf ta'u ijoolleen dhalattoota keenya biyya alaa jiraatan biyya kan keessa callisnee teennu ummat keenya tajaajiluu qabna waan dandeenyuun jedhanii qindaa'anii waan hundaan dhaabbata human bridge irraa meeshaalee adda addaa sochii guddaa taasisuudhaan akka nu hirmaatan taasisanii Dr. Abdirahman Roone Dr. Waaqoo Daddacha akkasuma immoo waa'ee meeshaa kanaa tiraanspoortii wal qabatu qaamoleen adda addaa irratti hirmaatanii aga Sweden irraa aga Jibuutii biiroo fayyaa aga hospitaala keenyatiin ga'amu tiraanspoortii wal qabatee akkaataa nuti eeggara wanni guddaan jiraachuu isaati. Kun akkuma jiru ta'ee mootummaan jijjiiramaa yookaan paartiin jijjiiramaa paartii keenya keessattuu fayyaa irratti hojiiwwan gurguddoo hojjetan ittis qofaa miti yaala irratti illee hojiin guddaan tarsimoo ta'e hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Kan keessatti ammoo hospitaalli keenya bara 2004 hundeeffame inni ta'u hospitaala kan keessatti ammoo tajaajilli kennamu tajaajila ummat mooyyeelee guutuu isaa akkasuma godin boonanaa irraa aanaa akka mooyyeelee aanaa kimiyoo aanaa guchii sanii miti ammoo olla keenya horsoo marii hojiin akkanaa miti ammoo ummat keeniyaa asitti hirmaatanii bal'inaan tajaajila hospitaala kan argachuu isaanii beekamaa jecha kan qofaa miti ammoo tajaajilli asii kennamaa jiru lakkoofsummataa miiliyoona 1.2 olitti tajaajilamaa jira jecha sagantaan yookaan ammoo sadarkaan hospitaala keenya sadarkaa xiqqaa gubbaa jirannullee amma ammoo danda'ametti ammoo siiniroota ispeeshaalishan ol horachuu dandeenye jirra jecha yeroo ammaatti gargaarsa sababa boorderii gubbaa jirruun dhibee waan akka daddarboo adda addaa koleeraa mpox covid-19 ogeeyyii teennaan qaamolee siyaasa hojii qindoomin guddaa uummat bal'uu uumne rakkoolee qubee daddarbaa dhukkuboota daddarbaa irratti hojjechaa turree jirra kan keessallee hojii guddaa hojjechuu keenya beekamaadha. Haa ta'uuti ammoo tajaajilli naannoo kana kennamaa jiru salphaa miti. Kana keessatti ammoo hospitaalis keenya deeggaruu fi ministeerii fayyaa fi dameen ibsaa tajaajila kennamoo kan dura manni keenya lafee toora foon lafee nam cabe immoo dhukkuba lafeetii wal qabatu caba lafeetii wal qabatu kan himmatu kun waleeta deemee tajaajilaa ture amma ammoo sadarkaa keenyatti tajaajila eegallee jirra jechaadha. Kana keessatti ammoo gargaarsi waajjirri biiroo fayyaatii fi ministeerii fayyaa nu godhan baay'ee olaanaa ta'uu isaa asitti ibsuu barbaada. Tajaajilli faarmaasii dijitaal ta'e bannee hojiitti eegalee jira. Kan qofa miti ammoo hospitaalichi hojjeta isaa qindeessuudhaan mana harqalleeyyii uummata keenya ijaaree akkaataa uummata ofiitti hojii hawaasummaa hojjechuu jiru guddaan jiraachuu isaatti kaasuu barbaada. Kana keessatti ammoo hospitaalii keenya gammaa naannoo Oromiyaatiin bilookii adda addaa kan ijaaruu jiran garshanii amma parsantii 50 ol irra geenye jirra. Kallee akka inni xumuramu abdii guddaa qabna jechaadha. Kanaan wal qabatee hospitaalii kun ammoo baay'inaan nama tajaajiluu fi boordereetti kan argamu daangaa irratti kan argamu yoo ta'u fageenya jiddugala biyyaa irraa kiiloomeetira 775 fagaata waan ta'eef uummanni tiimii keenya kan mootummaadha dhufan hospitaala keenya ammoo sadarkaa isaa gara jeneraaliitti akka nu guddisan asumaan gaafachuu barbaada. Amma illee deebi'ee keessummoota kennan baga nagaa dhuftan anaa dhufachuu barbaada. Guyyaan cufti guyyaa tokkin taatu. Guyyaan cufti guyyaa tokkoo miti. Guyyaa keessaa guyyaa addaa jira. Guyyaa adda sun keessaa guyyaan har'aa guyyaa addaati. Maaliif ennaan dhalattooti bikanatti dhalatan. Kaar nu bir jiran Dr. Abdirahman, Dr. Waaqoo akkasumas dhalattoota maqaan isaanii hedduu ta'an diyaaspooraan asis kan jiran quuqam kan qaban hawaas kan jaalatan kan jechaan qofa osoo hin ta'in gochaan argisiisan
kaardhalle nu jidduutti argamanii meeshaan kun hawaas kan bir dhaqqabuu isaa mirkaneessuuf jedhanii Minnesota irraa Atlanta irraa sitti argamtan baggammaddan bakkeen taatan isaanii jechuu barbaada. Hospitaala Taltallee irraa gaaf jalqabu hospitaal Taltallee meeshaa kan guutuu fi Dr. Abdurrahman socho'aa ture. Namu fi dabalate Taltallee bir darbe meegga dhufe meeg bir darbe har'a mooyyal kan nageelle konteenerii nageelle seenee jira kaareeroo kara jira kun cuftuniyyuu quuqama ummata kana qabaniif kun cuftuniyyuu ummati ki horsiise bulaa ka daangar ciisu ka rakkoo dheebuu fayyaa qabu tajaajil fayyaa argachuu qabu ka biyyalaan nu argan ammoo xiqqoollee taata asitti argachuu qabu jedhanii meeshaa sun walitti guuranii maallaqa walitti guuranii sadarkaa kanaan ardhas ga'u kennaaf ardhallee ijoollee kan irdeebi'aa nu galatoonfadha. Dhaabbata meeshaa kan nu kenne jira. Dhaabbati kuni Uman Birii jedhama. Biyyi Swiidinii jiraata. Dr. Addaamuudha. Carraa ta'e asitti hin argamne. Bilbilaan isaan yoo ifachiisa biyya ala deemanii hojii ofiitiif inni meeshaan kun akka inni argamu, akka inni walitti qabamu, akka inni walitti hidhamu, akka konteenerii kan keeggalu namni tochee waan ta'eef maqaa ummata magaala Mooyyaleetiin galatoonfadha. Hospitaali kun gannaa G9 dur gaafan dhufu jijjiiram guddaa argisiise. Ijaarsi isaa xumuramuu jira. Qa'een keessaa bareedu jira. Hawaasi komii qaba ture. Hin beekanii dhaab gollichi faan, dhaab boruun faan, ajaasan faan. Namni baay'een komii inni nutti himu komii hospitaal kanaati. Tajaajila si kennamu kan nutti hima turan. Tajaajil kanarra waan argu seensi qa'ee irra jalqabee fooyya'ee jira. Keessi isaa fooyya'uu jira. Hooggansi akka jijjiiruu danda'a argee jiran. Hooggansa haaraa dhufee hospitaal kan jijjiirraa jalqabe hin xumurre jalqabe obbo Tuurallee guddoo nu galateeffadha. Hakimoota jiranillee nu galateeffadha. Jalqabbiin hospitaal kanaa deemee hospitaal hawaasa Keenyaa tajaajilu naannoo lama ol daangaa darbee tajaajilu hospitaala tajaajilamtoonni baay'een irratti tajaajilaman irra gammadan waan ta'eef hospitaali kun hospitaal fooyya'uu qabu. Akka biiroo fayyaan Oromiyaa meeshaan kun akka inni as dhaqqabu baay'ee hojjetanii manni kun akka inni ijaaramu baay'ee hojjetanii hardhallee meeshaan kun ka dhuf xiqqaadha hospitaal kanaaf xiqqaa. Ka caalaa barbaachisa. Ministeerri fayyaas deeggarsiin godha. Deemnee ilaallu kutaan irraa ciisichaa kutaan emerjensii jedhan kun hundumtu meeshaa guddaa fedha. Meeshaa guddaa fedha. Kaarra dhuuf kan callaa miti. Guddaa fedha. Gam kennaan meeshaa yaalaa, meeshaa laaboraatoorii, meeshaa as keessatti tajaajilaman yeroo gabaabduu keessatti obbo Tuuraan inni waadaa seenaa meeshaa sun hin finnaa jechuudha. Isan ammoo ogeessi fayyaa as keessa jiru hospitaali kun jijjiiramuu qabadhee minda isaa irra kuti. Namni birri 1,000 kutiin jira. Namni birri 500 kutiin jira. Kaabinee magaala kanaa minda isaanii kajii tokko kutanii jira. Warri keenya ka asii miti Finfinnee jiran nu cuftuniyyuu hospitaal kanaaf yoo xiqqaate birri nag miliyoona 2 minda isaaniirra namni cufti kutee akka meeshaan kun gal godhee jira. Dr. Abdurrahman fi Dr. Waaqoon zuumii adda addaa geggeessanii dhalattoonni birri 100 baasan doolaarii 100, doolaarii 50, doolaarii 1,000 waliin baasanii yoo akkam xiqqaate doolaariin gar 50 ga'u meeshaa kana geejjibsiisuuf qofa bahee jira jechuudha. Geejjibsiisuuf
doolaariin 50,000 jechuun birrii miiliyoona 7 oola. Meeshaan kun ammoo mataa isaatti birrii miiliyoona 40ti. Qofti meeshaan kun jechuudha. Waliigalatti gar miiliyoona 50 meeshaa kana baay'ee jira. Kun baay'ee guddaa hospitaal kanaaf. Kanaaf kan argachuun ammoo carroomuudha. Galata dhalata quuqam qabna. Dhalata ummati isaati yaad qabna waan taateef irra deebinee ijoollee keessan kasan keessa baate kasan keessa dhalatte kawaas kan tajaajiluuf dhufte ka fageen irra dhufte irra deebinee galatoonfachuu barbaanna. Dr. Abdirrahman, Dr. Waaqo galatooma kan jechuudha. Kanaaf ammoo hospitaal kan cimsadhaa jabeeffadhaa. Ogeeyyiin as kee jirtu cimsadhaa jabeeffadhaa. Ogeeyyiin as kee jirtu quuqam guddaadhaan hawaasa isaanii tajaajilte. Yoo balleessite isaanii sirreeffata. Yoo midhaasite isaanittu karaa qajeelchaa. Kanaaf ogeessas jirtu hakimoota ispeeshaalistoota ciccimoo kana. Ijoolleen dhalataa keenyaa ka harma kee jirtu ka hospitaal kanaaf ittee tajaajila beesee walta qabdee talafalaa jirtu tabiyyi kee jirtuuf talafalaa jirtullee walta qabdee meeshaa kanaan gadiin dhufte galatoomuu maltee guddoo galateeffannaa galata qabdi. Hospitaalli kun ammoo hospitaala mootummaa duraanuu mootummaa ijaare galatii kan mootummaati. Isa ijaaree tajaajila ijaarsa guddaa bal'aa kan cufayyuu mootummaa keenya nu ijaare mootummaan hospitaal kan duraanuu nu ijaare galata qaba. Doktorooti keenyallee ka meeshaa kanaaf ittee nu gaafattee meeshaalee kanaan nu dhufte galata qabdi saniin jedhan. Galata guddaa qabanii galatooma innaani egaa waan namaa tolchanii kanami namaa tolche uummatu fi qaabatanii uummata keessa dhalatan rakkoo isaa rakkoo fayyaa addunyaan tun wanni nami hojja fayyaa qabaatu jiraachuu danda'a addunyumtan irrattu yoo fayyaa qabaatu misooma hojjechuu danda'a yoo fayyaa qabaatu barachuu danda'a wanni tajaajili ilmeen namaa addunyaa gubbaa jiraatu tajaajilamtu yoo fayyaaf naga qabaatan waan cuf tajaajiluu danda'anii waan fayyaa irratti warri nu gargaare galata guddaa qabanii galatooma innaani akka uummataallee akka jaarsaalleetti warri sunini eegaa nam gargaar galata malee yoo eegaa waaqa kadhattee fi oraa bulaa nagaa taa'ettee maatii isaatii fi isa eebbiftu malee guddoo galatoon. Hospitaalli kun gaaf ijaaramee jalqabee waggaa gara 10 ol akkan tajaajile. Hospitaal kana nami duri inni tajaajile jedhanii ijaarsa kan jalqaban nama 100,000ti warada tokko. Hospitaal kana ammoo nami amma tajaajilamu gara Oromiyaati akka godina keenyaatti warada 4 akka ammoo ollaa keenyaatti Somaaleelleen cina keenya jirti hospitaal tokkolleen qabanii kullee warada 2-3 keenyaan kiiloomeetirii 550 waradaan 5 asirra tajaajila hospitaalin qabanii walii galatti yoo ilaalanii warada gar 15-16 ummat yookaan miliyoonii 3 yookaan tuqaa wayiitti arma tajaajilama akka qarkee dhufnetti nam akka dur isla jaaranitti nam 100,000 suniin gaa'enne yaanne ammoo warada 16 gaa'uu hin danda'u nam miliyoona 3 yookaan tuqaa wayii gaa'uu hin danda'u nu moggaa Keenyaa fi Itoophiyaa kaarra amma dimbaali jirra kiiloomeetirii 500 fi wayii hawaasaatti armanami hospitaal deem achi deema akka uummata laftan jiruutti rakkoo guddaan nu argaa ture hospitaal nam ga'uu hin dandeenye uummati baay'ee waan ta'eef ammoo fuulduratti mootummaan manii hedduu namni hospitaalaa fedhee ijaare ka dur irra ka injira mani sullee nama obba'uu jira mani sullee nu obba'uu malee nu kiiloomeetirii 500 yookaan 775 Addis Ababarraa waan taateef mashiina jarnaal hospitaali nu ta'u malee hospitaal diqqaa udon ta'iniyyuu uummati fageenyi guddaa laftitu waan qabdu achi waan nami ba'uu hin dandeenyeef nami ba'uu hin danda'u parsantii 100 keessa 10 fayyota malee 90 waan ba'uuf hin dandeenye argachuu malee jarnaal hospitaali meeshaa yaalaa mashiina adda addaa kaan fakkeenya hawaasaaf arma deemanii akkuma hospitaal gilliillee tajaajilan argachuu malee waan hospitaali argachuu mal jarnaal hospitaali argachuu mal maqaan kun jarnaal hospitaali ta'e waan argachuu mal cuf argachuu malee ka hospitaali argachuu malee fakkeenyaaf fageenyi irraa waan ta'eef ummati arm jirulleen ummati baay'ee waan ta'eef ummati warada 16 arma waan jiraatuuf kaallee yookiin lammiilee ta'e Itoophiyaa keenyallee warada 5 waan ta'eef
keenya illee lammumteenna uummata Booranaa uummata Oromooti alma tajaajila argachuu malee fuulduraaf waan nu kajeel ka mangisti kadhan ka ijoolleen teennallee waan nu gargaarti galata qabdi ammallee yaa gahee ittiin lakkisuu malee nu gargaaruu qabdiidha an fuulduraatti kan yaannaadha galata qabdeedha ammoo warri nu qaabate tanaan nu dhuf galatooma saniin jedhaa galatooma jedhaanidha ijoollee suni horaa bulaadhaanidha. Arduraan galatoomadhaan inni warra meeshaa kanarra nuufid kan hospitaala kanarra guyyaa irra nuuf yaade Ameerikaa irra ka'ee Itoophiyaa Addis irra ka'ee nuuf fedhee laftaan uummati isa kanaaf fedhee quuqame waan gangaa kadhate labsuun kun labsuun ka'eetiin dhufe baay'ee galatoomaa galata qabdanii nuu jiraadha rabboliin isan deemina ilmaan kenna haadholee teessaniif yaaddanii buleeyyan teessaniif yaaddanii lafteessaniif yaaddanii arra waan gangaa kan qabattanii meeshaa kana kanuu yoo dhukkum nu haadholeen yoo dawamsirra dhukkum yoo rifeeriin wedhanii hawaasa waan deemnuun hin qabne gaarii tokko waan kireeffannuun hin qabne lubbuun teeni duubbaate haadholeen teen dhumachaa turte guddoo miidhama turre hiyyeessii waan geeffatuun hin qabne odoo wata kadhatanuu namisa du'a ka arnisi namoo meeshaa kan nuu yaadde ijoolleen teen tuni meeshaa kanarra armaan nuu dhufte baay'ee galatoomaa waan isanii godhin qabu sanuma eebbisaadhaan.